Ayyee barreessituu fiilmii Soolanee fi piroodiisera fiilmii Soolanee Keeroon Darajjee baga nagaan. Tolee hundee baga nagaan eeddan. Mee fiilmii Soolanee barreessuudhaaf turtii hagamii si fudhate? Gara gaaffiin kun gaaffii jalqabaadha. Kana gammaatti dubbataa turre waggaa lama akka fudhatetti waggaa lama kan inni fudhate gara viidiyootti jijjiiramee hojjetamee achi as ba'uusaadha. Gara barreeffama isaatiitti yeroo deebinu garuu baay'ee dudduubatti na deebisa maaliif waggaa 4-5 dhaqa waan ta'eef jechuudha. Waggaa 5 ta'a ergi barreeffame. Turtii waggaa 5 barreessite keessatti mee seenaa Oromoo duubatti deebiteedha kanatti barreessite seenaa baroota hagamiifaa duubatti deebitee barreessite? Walumaa gala fiilmiin baay'ee dudduubatti nu deebisa. Kaleessa akkam ture hireen Oromoo waan tokko biyya koo keessatti hojjedhee asiin hangaa yoo jedhe irraa jalqabeetuti wantoota akkamii amma immoo wallaansoon jiru kan jedhu kan agarsiisu ta'an. Kanaafuu baay'ee nu deebisa dudda duuba. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana koostiiumiin duriillee hin jiru mee sana argachuuf baay'ee mudannoon si mudate baay'ee turtii hagamii dhiphatte? Dhugaa dubbachuuf ta'an hojii kana irratti baay'ee dhiphina guddaa kan nuti ture tokko koostiiumii isaa qopheessuudha fi meekaappiidhaan jara sana dudduubatti deebisnee fiduu ture. Baay'ee rakkisaa ture sana argachuun iyyuu ji'oota hedduudhaaf akkasumas maallaqa hedduullee nu baasiseen. Fiilmiin Soolanee kun industirii aartii Oromoo keessattuu gahee akkamii taphata jettee yaadda? Gahee kan fiilmiin keenya kun hin taphata jedhee yaadu ispeeshaalii qulqullina suuraaf sagalee irratti waan bareedaa tokko amma tokko sadarkaa hojii keenyaa ol buta jedhee yaadaan. Tole baay'ee namatti tola mee dhaamsaa fi yaada yoo qabaatte dhumarratti daawwattoota keenya biraan nu gahe. Dhaamsi ani qabu egaa fiilmiin akkasitti dhamaanee dadhabbii namoota hedduu bu'aa dadhabbii namoota hedduu ta'e kuni sanbata duraa fuula keenya duraa kana yookiin adoolessa 6 bara 2016 yookiin akka lakkoofsa faranjiitti juulaay 13 bara 2024 sa'aatii 8tti hoteela intarnaashinaal Ilillii Kaasaanchis argamutti ni eebbifama. Namoonni irraa hin hafina kottaatii sagantaa ho'aa kanaa nu waliin hirmaadhaatu affeerraa kooteen. Ayyee Amaanu'eel Taatoo fiilmii Soolanee har'aa ibsa miidiyaadhaaf laachuuf dhufte baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhuftan. Mee fiilmiin Soolanee haala kamiin har'aa eebbaaf qophaa'ee jira? Haala kamiin xumuramee eebbaaf qophaa'ee jettee yaadda? Egaa fiilmiin Soolanee yeroo waggaa lama booddee amma eebbaaf dhiyaachaa jira. Egaa yeroo hedduu haala rakkisaa ta'e yeroo shaakallii bareedaa akkasumas immoo yeroo waraabbii bareedaa dabarse haala bareedaa ta'een amma eebbaaf dhiyaateera. Egaa fiilmiin kun fiilmii guddaadha. Fiilmii baasii guddaan illee itti ba'edha. Keessumaayyuu immoo ispoonsara maleedha. Hojii mataa isheedhaan kan hojjette sana keessatti jaalalli maatummaa yeroo hojii sanaa jaalalli maatummaa yeroo hojii sanaa maal fakkaata ture? Dhugaa dubbachuudhaaf gareen nama baay'ee yommuu ta'u yaada namoota baay'ee amala namoota baay'ee yommuu ta'u baay'ee ulfaataadha. Garuu afurri nu bukkee ture afura ajaa'ibaati keessatti yommuu taatonni buleeyyii nu bukkee turan isaan irraa qoosaas barumsas argachaa wal kabajaa wal jaallachaa bifa maatummaadhaan hojii kana hojjannee xumurre egaa hojii gareedha waan ta'eef hojichi afura tokkummaa barbaachisa. Maatii ta'uun dirqama maatii si taasisa. Hojii garee yommuu ta'u immoo afurri kee tokko hin ta'u taanaan miiraa waliin galtu taanaan hojicha miidha waan ta'eedhaaf baay'ee haala bareedaa ta'ee fi jaalala walitti agarsiisuutiinidha kan hojjannee xumurre. Baay'ee namatti tola waan bareedaa argina jenneedha kan eegaa jirru gaa nuti daawwattoonni kanumaan wanta dhaamtu yoo qabaatte dhumarratti fiilmiin kun haala kamiin argisiifama daawwattoota biraa akkamitti gaa daawwattoonni immoo akkamitti dhufanii daawwatu akkamitti akka isaan eegan gaa asumaan dhaamsa dhaamii fi keessumaayyuu aartii Oromoo keessatti sadarkaa inni butuu danda'ullee beektaati taatoo jabaadha waan ta'eef sanallee asumaan ergaa kee dabarfadhu. Tole egaa fiilmiin kun akkuma jenne chaalenjii hedduu booda eebbaaf dhiyaatee jira. Egaa fiilmiin immoo hojjetame daawwataa malee faayidaa hin qabu. Maaliif tokkoffaan isa hojjetuufis hamileedha. Aarticha guddisuu keessattis gahee olaanaa taphata waan ta'eedhaaf
daawwataa murteessaadha. Kan hojjennu hawaasichaafi. Hawaasichi immoo dhufee daawwachuun dirqama akka dirqamaattidha waan ta'eedhaaf egaa guyyaa sanbata xiqqaa adoolessa 6 hoteela intarnaashinaal Ililliitti namni hundumtu argame tikkeettiinis egaa qophaa'ee waan jiruuf iddoo seensa irratti akkasumas iddoo garaa garaa tikkeettiin jira sana hordofuudhaan tikkeettii sana qabatanii guyyaa kana egaa dhufanii akka isaan dadhabbii keenya argan akka itti daawwatan akka irraa baratan akkasumas immoo qeeqa ogummaadhaan dabalame qeeqa hin fudhanna qeeqi dirqamadha qeeqi gara fuulduraatti nu buta waan ta'eedhaaf hojii sakaaniif illee murteessaa waan ta'eef qeeqa isaanis karaa garaa garaatiin dhuunfaadhaanis garee keenyaafis dhiyeessuu danda'u egaa guyyaa kana akka isaan duraan hafne ni dhaamsa dhiyeessa. Ayyee daayirektera fiilmii Soolanee Fiqaaduu Daadhii baga nagaan dhufte. Baga nagaan nasimatte. Ayyee fiilmiin Soolanee xumuramee amma eebbaaf gahaa jira. Mee fiilmiin Soolanee yeroo daayirektii gochaa turtetti taatoo argachuun hagam sitti ulfaachaa ture? Fiilmii Soolanee gaafa qajeelchinu gaafa iskiriiptii fi gadi buutee lafa hojiitti gaafa gadi buutu tokko miti. Waa lamatu ture. Taatonni dursanii kaasti ta'anii turanii. Kaasti ta'anii booddeedha kan na bira dhufanii kan inni isaan argadhe. Achi booddee garuu gaafa waraabbitti gallu miira lamatu ture. Taatonni iskiriiptii sana dubbisanii waan isaan imaajin godhanii dhufantu jira. Ani immoo seenaa fiilmichaa sana itti fufsiisuu keessatti fakkaattiin ani dursee fiilmichaan duratti waraabbiin duratti ilaaletu jira. Kana wal qabatee xiqqoo chaalenjiitu ture. Walii galuu dadhabuu kun akkana ta'a achi keessatti immoo ani dirqama seenaa guutuun ilaala waan ta'eef miira namni taatoon suni kan ofii sana keessatti of ilaalee dhufe sana fudhadhuun ture. Bakka immoo koomentii na amansiisu naa kennanii waan na ijaaru fudhadhee immoo itti fayyadame hin jira. Kanaaf chaalenjii qaba taatota hojii walitti dhufeenya jiru irratti jechuudha. Karaa bakkaatiin illee bakki gaa murteessaadha. Mee lookeeshinii argachuuf hagam dhimmamtee lookeeshinii isaan sii fidan hagamsii ta'ee hagam immoo bira dabarte? Dhimma lookeeshinii irratti anis harka koo galfadheen ture. Speeshaalii lookeeshinii baadiyyaa gaafa riikoomandi na godhan ofii kootii deemee ilaale akka naa ta'utti kan inni itti fayyadame. Sana wal qabatee taatota baay'ee baadiyyaarraa kooras warra ta'an baadiyyaarraa fayyadamuutti murteesse. Warra armaan dura kaas ta'an dhiisee warra tiipikaal ta'an hawaasa sana keessa jiraatan namoota hedduu fayyadamuu danda'eera bakka waraabbii sanatti. Lookeeshiniin sun xiqqoo ulfaataadha. Baay'ee turraa baadiyyaa yeroo deemne keessattuu torban lama akkas achi waan hundumaa achi gootee nyaata kee buliitii kee waan hundaa achi gootee hojjetta. Kostiimii ati fayyadamtu keessaa leegaalii meeshaa waraanaa maaliin fayyadamna ture. Sun immoo haala qabatamaa biyyattiin irra jirtu wajjin baay'ee ulfaataa ture. Dhiphina guddaa keessatti ture waan sana kan hojjenne. Garuu walitti dhufeenya namoota hawaasa sanaa beekuun keessa darbuu dandeenya irratti milkoofneerra. Wantoota amma keessa darbite kana hunda laaltee mee fiilmiin kun aartii Oromoo keessatti sadarkaa akkamii argata jettee yaadda? Tariitii dhimma seenaa warreen iskiriiptii gulaalantu jira yaada sana kaasaniiru pre-production jechuudha. Namoota jajjaboon gulaalamuun sun hagatee na gargaareera. Dabalataan ogeessota jijjimuudhaan hojjechuun fakkeenya warri production warri cinematografii warri saawundii laayitii irra jiran warra waggoottan baay'ee ekspiriyaansii qabanii fi hojiin kun gaafa bade maqaan isaanii yookiin immoo hojiin isaanii akka jalaa badu warra itti dhagahamudha. Industirii kana keessa warra turanii warra armaan dura awwaardii fudhatan waan ta'eef. Kuni advanteejii akkamiin naa kenne kaameeraa irratti fookas gochuudhaa olitti waraabbiidhaan duratti taatonni dursaniitu akka shaakalan miira naa fidan malee waraabamtan jechaan ture. Sa'aatiin nu jalaa deemaara aduun akkas nu jalaa weezariin nu jalaa jijjiiramuudhaaf wantoonni akkasiin turan production tiimii wajjiniinu. Ani garuu miira sana argadhu malee hin sarmuun ture. So durseen miiricha naa fide irra deddeebisa yeroo irra deddeebisa ture. Kanaaf jijjiirama maalii fiduu danda'a? Tariitii miira irratti hojjechuun keenya taatonni Soolanee irratti hirmaatan hagam ta'anii miira keessa galanii akka hojjetan in argina. Sana arguun immoo daayirektaroonni gara biraas ogeessonni gara biraas miira irratti xiyyeeffachuu akka qaban kallattii hin saaqadhee yaada. Kan biraa saawundi tiraakii baakgiraawundi saawundii wantoonni akkasii kun itti yaadamanii hojjechuun isaanii. Sagalee irratti xiyyeeffataa turre fakkeenyaaf bakki nutti waraabne bakki karaa irratti ta'etu jira seetingiin dirqamaatti ta'e yeroo itti konkolaataatti dabarsinee
yeroo saawundi maanii no hin ta'u jedhee duubatti nu deebisee yeroo itti nu waraabsisu hin ture waan ta'eef suur-sagalee irratti illee waan jabaa hin argina jedheetiin hin yaada. Baay'ee hedduu namatti tola. Gamanumaan yoo eebbis guyyaan eebbaas gahee jira waan ta'eef dhaamsaa fi yaada yoo qabaatte daawwattoota keenya biraan nu ga'e. Hawaasni Oromoo fiilmii kana dhufee akka daawwatu nan barbaada gaafa sammata xiqqoo gaafa adoolessa ja'a. Dabalataan immoo qeeqaa ogummaadhaan dabalame jechuun dadhabina hin qabaata dadhabina sana otu kana fooyyeffattanii miira jedhuun miira arrabsoo yookiin miira gadi amilee cabsuun otoo hin taane bakka ciminaa immoo guni ciminaa kan itti fufaa jedhanii koomenti akka nu godhan asuma achi yaada nu ijaarus akka nu kennan asumaan achiin tilmaamaa ulfaadha. Ayyee hedduu namatti tola. Mee guyyaan eebbaas gaheera waan ta'eef gamanumaan yaadaa fi dhaamsa yoo qabaattan gamanumaan sinadha. Mee seeneffamni fiilmii Soolanee maal fakkaata kan jedhu nuuf. Egaa seenaasaa amma haasa'uun osoo namni fiilmii ilaaluun seeniin dura hunda haasa'uun rakkisaadha. Irruma irraa haasa'uu barbaachisaa. Isaaf immoo sila daayireektara hojjete barbaachisaa. An fiilmii kanarratti hojjedhe iskiriiptii gulaaluudha. Odoo isa irratti haasa'ee natti tola siin jechuu barbaade tanani. Mee yeroo fiilmii kana gulaaltanu jabinni fiilmii kanaa maal fakkaata jettani? Jabina iskiriiptii yookaan barreeffamaati kanaan sitti haasa'u siin jedheera. Jabinni iskiriiptii diraamaa yookaan immoo fiilmii ta'uu kan qabu akka jabina asoosama barreeffamuu kitaaba barreeffamuu sanitti miti ka ta'u. Gadi buuteet odoo gadi lixin odoo olis hin bahin hedduu kanatti namni aniif kee ammoo wal bira teenyee haasofna. Haasaa akkamitti haasofna? Fakkeenyaaf amma piroofeesara keemistirooti wal bira waggaa dhufan jecha keemistiriitiin miti ka haasa'an. Jechuma haasaa idilee haasa'an. Akkasitti kan fiilmiin ta'uu qabu. Akkasitti kan ta'uu qabu akka namaa galutti salphaatti akka namaa galutti ta'uu qaba jechuudha. Maaliif fiilmiin al tokko ilaalte waan bira dabartuuf dafee galuufi qaba daawwattoota keetiif. Jechoota akkanaa kana hin gulaalla. Jechoota baay'ee gadi bu'anii gandifa ta'anis immoo keessaa gulaalla. Maaliif fiilmii kana warri ilaalu ganda tokkoo miti. Oromiyaa hunda keessa deemee laallamaa dhaggeeffatama. Kanaafuu Oromoon tokko kibba ka jiru, kaaba ka jiru, lixa ka jiru, baha ka jiru dhaggeeffatee hubachuu qaba salphaatti jechuudha. Kanaafuu jechoota gandif baay'atan kana keessaa gulaaluu hin barbaachisu jechuu kootii miti. Fakkeenyaaf bakka diraamaa kun itti hojjetamu, haalli itti hojjetamu hin eeyyamaaf waan jechoota gandiffaa. Garuu hundumtu gandiffaa yoo ta'e gandoo tokkotti dhaabbatee hafa jechuudha. Kuni gulaala. Kana keessa gulaalati jechuu afaan keenya akkamitti mammaaksi tokko eessatti dhufuu qaba, akkamitti dhufuu qaba. Oromoon mammaaksa beeka jennee akkasumaan itti dhoobuun ta'u. Sii dhufa innoo innaati haasoftu. Bakkee mammaaksa itti fayyadamtu sun dhuguma mammaaksa san hin barbaachisaa. Maaliif akkatti namaa galutti. Egaa kan mammaaksa hinii kanu yaasanii bira darbani. Innis namaa galuu qaba. Mammaaksi sunu namaa galuu qaba jechuudha. Isarra deebitee niiktu fiilmii keessa dhaabbattee yookaan immoo aaktii gochaati mammaaksa dhaabbattee hiikuun dhattu akka haasaasan. Kanaafuu jechi mammaaksi nuti dafee galuu qaba nama. Kana kan keessaa gulaalaa turre, kana kan itti cimsaa turre, kanan jechuu danda'a jechuudha. Ayyee mee industirii aartii Oromoo keessatti fiilmiin Soolanee sadarkaa akkamii taphachuu danda'a jettanii tilmaamtu? Egaaf barri amma isin keessa jirtan kun dargaggoon amma keessa jirtan kun dhuguma dubbachuudhaaf bara gaarii itti dhuftanii amma waan hundumtuu gadi baanaan isin eeggata. Akka bara nuti jalqabnee miti gadi baataan afaan hin argattanii waaltinaa gadi baataan taatota hin argattanii gadi baataan iskiriiptii hin argattanii gadi baataan ogeessa hin argattan ogeessa kaameraa ogeessa sagalee ogeessa viidiyoo ogeessa editarii hin argattan amma gadi baataan kuni guutuudha. Dhugumatti kuni waan fiilmii tokko hojjechuudhaaf barbaachisu hundumaa'udha. Kanaafuu salphaatti hin argama amma ogeessa waliin bara nu hojjennu kun hundumtuu nuuf rakkoo ture rakkoo amma kan arguu kotte ani gammadaati eessa gahe amma fiilmii nu gaa jennu eessa gahe ree ganaadha dhufaa jira bareedaa jira gahe hin jennu dhufaa jira karaarra jira karaa kan cimsuu qabna akkasitti waltumsinee cimsuu qabna tokko immoo maal leellifachuu danda'uudha wanni guddaan leellifachuudha amma Soolaneen fudhannee miti Soolanee leellisuu qabna jejuu qabna faarsuu qabna hojii keenya kaa hojii
yeroo yookaan immoo namoota kaameraa hojjetu san qofaa miti yookaan daarektara qofaa miti hojii keenya jennee fudhachuu qabnu akka saba keenyatti jechuudha. Kanaafuu fiilmiin kunis amma guddina aartii Oromoodhaaf dabaleera steepii tokko dabalaa deema. Namni gadi hin deemu akka kaarotaa oluma deemami kan dabalaa jira malee hir'isaan jiru dabaleera akkasitti haa fudhannu. Ayyee hedduu namatti tolaa mee guyyaan eebbaas gaheera waan ta'eef gamanumaan yaadaa fi dhaamsa yoo qabaattan gamanumaan sin affeera. Egaa kaa duratti akkuma jenne fiilmiin tokko akka guddatu akkuma aartistiin tokko akka guddatu immoo piroodiisariin tokko akka guddatu gochuudhaaf wal bira dhaabbachuu nu barbaachisa. Wal tumsuu nu barbaachisa. Waliin dhaabbannee waliin yoo walli gargaarre wanni barbaannu hunda argachuu dandeenya. Kanaafuu amma sollanee fiilmii piroodiisara bira dhaabbannee tumsuu qabna. Maaliin dhufnee laaluufii qabna, jejuu qabna. Bakka hir'ate immoo itti himuu qabna. Kun otoo ta'ee jiraate, kun otoo itti dabalame. Maaliif hojii piroodakshinii keessatti dhibbaa dhibbatti hin jiru eessayyuu agammaatettu addunyaarra dhibbaa dhibbatti guutuudhaan jedhamu. Garuu isatti deemaa jirra. Fooyyessaatti deemaa jirra. Fooyyessuudhaaf immoo barbaachisu dhufanii ilaalanii yoo tumsan dhufanii ilaalanii baasanii yoo kaffalanii ilaalanii kan fiilmiin Oromoo tokko guddachuu danda'u. Kanaafuu koottaa too laalaa tooyi cinaa dhaabbadhaa tooyi qarqaaraa nu qarqaaraa. Wanni barbaannu daawwattoota keenya bira maallaqa qofaa miti yaadanis gargaaruudha. Jechaanis gargaaruudha. Waan hundaan tumsuudha. Irra caalaa immoo baasiidhaanis gargaaruu nu barbaachisa. Yoo baasiin hin bahin bara kana homtuu hojjetamuu hin danda'amu. Kanaafuu baasii salphaa miti kan itti ba'aa jiru. Kanaafuu fiilmii kana koottatoo ilaala, koottatoo bira dhaabbadhaa, koottatoo jajaa fi koottatoo yaada kennaafiin jedha galatooma.